Nagaa akkam jirtanii warroota hordoftoota nagaatti English yookaan nagaatti tiyuubii jechuudha. Baga deebitanii gara chaanaalii kanaan nagaadhaan dhuftan ammas jechuudha. Har'allee immoo barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin akkuma baratame isiniif qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Warroonni chaanaalii kana haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa san tuquudhaan ol kan jedhurra godhadhaa jechuudha. Har'a immoo waa'ee maalii haasofna jechuudha about relationship waa'ee jaalallee akkam amma fakkeenyaaf maal haasofna jaalallee ni qabdaa moo hin qabu kan jedhan akka fuuteerta moo hin fuune akkasumas abbaa manaa hin qabamoo hin qabu waa'ee relationship jechuudha. Waa'ee relationship haasofnaa jechuudha. Okay. Warroonni afaan Ingiliffaa imoodhaan yookaan zuumiidhaan barachuu barbaadan imoodhaan na dubbisuu dandeessan. Imoodhaan qofa jechuudha. Imoodhaan haasa'aa jirra. Yookaan teelegiraamaanis imoodhaanis na dubbisuu dandeessan jechuudha. Okay. Amma maalirraa eegalla jechuudha waa'ee rileeshnshiippii yoo haasofnu amma fakkeenyaaf namni tokko maal ta'uu danda'a jechuudha. Maybe fuudhuu baachuu danda'a akkasumas jaalallee durbaa yookaan qabaachuu baachuu danda'a jechuudha. Kun lamaanifuu ta'uu danda'a. Kana afaan Ingiliffaatiin akkamitti haasofnaa? Jaalallee hin qabu jechuudhaaf akkamitti haasofnaa? Hin fuunee, jaalallee dubaraan qabu, jaalallee dhiiraan qabu jechuuf akkamiin haasofna kan jedhu jechuudha. Kanan har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe. Tokkoffaan namoonni baay'een kan beekan maalidhaa? I am single. I am single. I am single. Maal jechuudha? Jaalallee hin qabu jechuudha. Adda kootan jiraa jechuudha. Single yoo jedhame amma wanta adda jiru tokko qeenxeedha. Yaa direct translating goonu malee qeenxeedha. Ani qeenxeedha. Akka jechuudha. Kophaasaa jira yookaan jaalallee hin qabu yookaan hin qabdu jechuudha. Dhiirris am single jechuu ni danda'a. Dubarris am single jechuu ni dandeessi jechuudha. Rakkoon qabu. Kanammoo afaan sadeeninuu isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Warra afaan Amaariffaa, warra afaan Ingiliffaa, warra afaan Oromootiifis jechuudha. Am single. Jaalallee hin qabu. ፍቅረኛ የለኝም ፍቅረኛ የለኝም ይላል ማለት ነው። እሺ kan lammaffaarra jiru immoo I have a boyfriend. I have a boyfriend. Hiriyyaa dhiiraa nin qaba. Hiriyyaa dhiiraa yookaan jaalallee jechuudha. Warroota dubara shamaraaf ta'a jechuudha kun. I have a boyfriend. Hiriyyaa dhiiraa ni qaba. Fiqireenyaa አለኝ yookaan jaalallee nan qaba jechuudha. Garuu keessatti maal specify godha jechuudha. Dhiiraaf ta'uusaa specify godha jechuudha. Okay. Inni itti aanu immoo I am married. I am married. I am married jedha. I am married. I am married yoo jedhu immoo fuudheen jira yookaan ammoo heerumeen jira shamaraaf jechuudha. Yookaan walumaa galatti gaa'ilan qaba. Gaa'ilan qaba. I am married yoo jedhe gaa'ilan qaba yookaan fuudheen jira yookaan heerumeen jira akkas ta'a jechuudha. I am married jechuu dandeessan jechuudha. Waa'ee relationship keessanii yoo isin gaafatan I am married fuudheen jira yoo dhiira taate heerumeen jira yookaan gaa'ilan qaba. Gaa'ilan qaba jechuu dandeessaa jechuudha. Afaan Amaariffaatiin maal jedhama? አግብቻለሁ or ባለትዳር ነኝ። አግብቻለሁ ወይንም ባለትዳር ነኝ ማለት ይቻላል ማለት ነው። እሺ kan duratti immoo maal jennee turre I have a boyfriend yoo jette eenyudhaa fi shamarraniif jechuudha. Hiriyyaa dhiiraa yookaan jaalallee dhiiraa nan qaba. I have a girlfriend yoo jette immoo hiriyyaa shamaraa yookaan maalidhaaf jechuudha. Kun immoo warroota dhiiratiif jechuudha. I have a girlfriend jedhan warri dhiiraa jechuudha. Jaalallee dubaraa nan qaba. I have a girlfriend. I have a girlfriend yoo jette jechuudha. Jaalallee durbaa yookaan jaalallee shamara nan qabaa jechuudha. Hiriyyaa shamaraa yookaan jaalallee ni qaba. Kamtu jedha? Dhiiratu jedha jechuudha. Masarratti. Dubaraa yoo taate I have a boyfriend. Boy jechuun iyyuu dhiiraaf miti mucaadhaaf. Girl yoo jenne immoo dubaraaf. Kanaaf girlfriend. Have jechuun immoo qabaachuudha. Have yoo jenne qabaachuudha. Girlfriend qaba yoo jedhe immoo jaalallee dubaraa nan qaba jechaa jira jechuudha. Warra dhiirati jedha jechuudha. Afaan Amaariffaatiin sanumaa fiqranyaa አለኝ kan jedhuun deema jechuudha. Okay.
Inni biraa immoo we are getting married in June. Amma immoo yaa'u hiriyyaa yookaan jaalallee ni qabdanii garuu waliin fuune yookaan gaa'ela hin godhanne jechuudha. Gaa'ela yoom godhattanii Juun irratti yookaan ammoo waxabajjii irratti jechuudha. Waxabajjii irratti. Kanaaf yeroo san maal jettanii waxabajjii irratti wal fuunaa jechuu barbaadan yookaan waxabajjii irratti gaa'ela ni godhannaa jechuu barbaadan maal jettanii jechuudha. We are getting married in June. Maybe Juunii qofa ta'uu baachuu danda'a. Yeroo biraatis ta'uu danda'a. Ji'a isin ji'allee ta'uu danda'a, guyyaas ta'uu danda'a. Lafa kaa'uu dandeessan. We are getting married in June. Waxabajjii keessa wal fuunu yookaan waxabajjii keessa gaa'ela ni godhan. Eenyu wajjin? Jaalallee kee wajjin yookaan jaalallee tee wajjin jechuudha. Okay. ሰኔ ላይ እንጋባለን ይላል። ሰኔ ላይ እንጋባለን። እሺ ከእንቲ አንሞ I have been married for 10 years. I have been married for 10 years. Egaa gaa'ela godhannee waggaa 10 ta'e. Waggaa 10 waliin turree jirra. Turanii jiru jechuudha amma kunniin erga gaa'ela godhatanii baay'ee turanii jiru. Waggaa 10 maybe isinillee I have been married for 5 years, 6 years, 11, 12, 13. Bakka aguma dandeessan osoo hin taane aguma waliin jirtan erga fuutanii waggaa agamii aga taatan galchitanii too ibsuu dandeessan jechuudha. Yoo waggaa 5 taatan I have been married for 5 years. Ergan fuudhee waggaa meeqa ta'eera? Waggaa 5 ta'eera erga gaa'ela godhanne. Asirra kan jiru immoo I have been married for 10 years. Egaa gaa'ela godhannee waggaa 10 ta'e. Kaagabbaa'u 10 ዓመት ሆኖኛል. Kaagabbaa'u 10 ዓመት ሆኖኛል jedha jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo rakkoowwan hin dhabamanii yaa'u jiruu keenya keessatti wantoota garaagaraa nu qunnamuu wantoonni badaanis gaariinis garuu yeroo tokko tokko maaltu nu qunnamuu danda'a? Wal hiikuu. Hiikeen jira jechuuf immoo afaan ingiliffaa keessatti maal jennaa kan jedhu ilaalla jechuudha. I am divorced. I am divorced. Hiikeen jira tafaatichallee. Hiikeen jira. Gaa'ela kan isaa maal godhee hiikee jira jechuudha. I am divorced. I am divorced jettan jechuudha. I am divorced. Yoo jettan hiikeen jira jechaa jirtan jechuudha. Inni biraa immoo rakkoon akkamii nama mudachuu danda'a? Maybe nama tokko jalaa haati manaa du'uu dandeessi. Akkasumas ammoo abbaan manaa du'uu danda'a jechuudha. Maal jettan yeroo sanii? I am widowed. I am widowed. I am widowed. Yoo jettan maal jechuudha? Haati manaa koo amma yoo dhiirri I am widowed yoo jedhe haati manaa koo duuteertii jechuudha. Haati manaa kan jalaa duute sana jechuudha. Namni sun haati manaa yoo jalaa duute maal jedha? I am widowed. Waa'ee relationship isaa yoo gaafattan I am widowed. Haati manaa koo na jalaa duuteerti jedha jechuudha. Inni biraa immoo shamaras yoo gaafattan yoo haati abbaan manaa ishee jalaa du'e I am widowed jechuu ishiniin jechuu dandeessa jechuudha. Abbaan manaa yookaan haati manaa koo du'an akkas jechuu dandeessa. ባሌ ሞቶብኛል ወይም ሚስቴ ሞቶብኛል ለማለት ነው ማለት ነው። እሺ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። kan dhumaa jechuudha. I am not looking for anything serious. I am not looking for anything serious. Yoo sirriitti barbaaduu baattan ammoo maybe hojii keessan irratti focus gochuu dandeessanii yookaan ammoo waa'ee relationshipii kanaa aga ammaa sirriitti itti yaaduu baachuu dandeessanii sirriitti barbaaduu baachuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu how about your relationship? Waa'ee relationshipii kan keessan ammoo yoo namni isin gaafate maal jechuu dandeessanii? I am not looking for anything serious. Waan sirna ta'u barbaadaa hin jiru. Sirriitti barbaadaa hin jiru jechuudha. Maybe isin hojjaadhaan qabamtanii ta'uu danda'a. Hojiidhaan waa'ee akkanaa sirriitti yaaduu baachuu dandeessan jechuudha. Yaa barbaachisaas ta'u garuu yeroo tokko tokko hojiidhaan qabamnee ta'uu danda'a wantoota garaagaraatiin serious taanee barbaaduu baachuu dandeenya jechuudha. Waan sirnaan jechuudha. Waan sirna ta'u barbaadaa hin jiru jechuudha. I am not looking for anything serious. I am not looking for anything serious. Jenna jechuudha. Inni biraa immoo yeroo tokko tokko immoo maal ta'anii
dura relationship yoo qabaattanii achi booda immoo walirra wal loltanii ta'uu danda'a wanta garaagaraatiin addaan ba'uu dandeessan jechuudha. Fuutanii osoo hin taane akkanumatti hiriyyoomaan jechuudha. Yeroo san ammoo wanti hiriyyaa keessanii immoo garaa keessaa isin baduu baachuu danda'a jechuudha. Amma maal jedhaa? I am not quite over my ex. I am not quite over my ex. Jaalallee too duraanii hin irraanfanne. የድሮ ፍቅረኛዬን አልረሳኋትም. I am not quite over my ex. Kan amma kun maal jechuudhaaf jechuudha hin irraanfanne garaa isaa keessa jiraa jechuudha. Amma waa'ee relationship isaa yoo gaafattan kan biraan eegallee jechuudha. Kanuma maalitti isa keessa jira kan ex isaa yookaan kan duraanii girlfriendii duraanii isaa yookaan hiriyyaa dubaraa isaa duraanii jechuudha. Jaalallee isaa hin irraanfanne jechuudha. Jaalallee too duraanii hin irraanfanne yookaan ammas laphee keeyyaa keessa jirti isa jechuudha. Sababa adda addaatiin gargar baheetoo akkana jedheetoo dubbachuu danda'a jechuudha. Waa'ee relationship isaa yoo gaafatan jechuudha. Egaa kanumaa viidiyoon keenya akkasinitti tole abdii qabaa. Yoo isiniif galuu baatee irra deebi'aa ilaalaa. Akkasumas ammoo yaada keessan koomentii irratti naaf kennaa. Viidiyoo keenya laayik gochuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Amma bakkuma argitanitti nagaa naaf ta'a. Warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan iimoodhaan na dubbisaa jechuudha. Ammaaf bakkuma argitanitti nagaa naaf ta'a.